ayyaana keessanii wajjin quba wal qabdu. Gaallaa jechuun namicha isa ayyaana isaarraa duguugamee mulqame jechuudha. Inni fi ayyaanni isaa walitti hin jiran jechuudha. Ayyaana keessan araarfadhaa. Ayyaanni kun gosa baay'ee qaba. Ayyaana abbaa. Amma ayyaana nama tokkoo dubbanneerra. Ayyaana nama tokkoo gaara jedhama. Warri tokkos ayyaana qaba. Ayyaanni warra sanaa miiloo. Ayyaanni miiloo jechuun minor lineage. Lineage tokko jechaan. Gosis walitti dhufe ayyaana qaba. Ayyaanni gosa sanaa ayyaana tokko walitti qaba. Gosa bira darbee gadaa. Gosi baay'een walitti dhufe yeroo gadaa tokko ijaarratu gadaan sun ayyaana qaba. Tokkoon isaati gadaa 5tu jira qaban taraa walirraa baallii fuudhu. Tokkoon isaanii ayyaana mataa isaanii qabu. So ayyaanni kuni at the individual level, at the family level, at the lineage level, at the clan level, and at the societal level. Amma gadaan 5, gadaan itu humbanna, gadaan raya asebu, gadaan Maccaatu Lama, gadaan Sabboogona, gadaan Siikoo Mandootii fi gadaan itu humbanna 5 bakka tokkotti yeroo walitti dhufu immoo ayyaana qaba. Ayyaanni sun Oromummaadha. Oromummaadha. Amma namoonni baay'een Oromoon tokko ta'a. Oromoon tokko. Maaliif tokko ta'a? Rabbi tokko san taasisin. Maaliif tokko ta'a? Ayyaanni isaa tokko taanaan hin ga'u. Tokkoon keenyaayyuu buluudhaaf wixxifataadhuma oolla. Inni kaan sobaa oolaa, inni kaan hataa oolaa, inni kaan raata'ee ciisaa oolaa. Namniyyuu akka mataa isaatti waan ta'aa oolu qaba. Akkuma ayyaana isaati. Maaliif hundi kun tokkoon ta'uu jedhani? Kuni soba propagaandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Mana tokko keessa ilmaan abbaa tokkootii fi ilmaan garaa tokko baateeyyuu tokko hin taanu. Fuulli keenyaayyuu tokko miti. The human species is the most diverse species in the world. Diverse. Baay'ee. Kanaaf Oromummaatu tokko nu taasisa. Ayyaanni sun the collective. Maaliif wallaansoo qaba Oromoon? Ayyaana collective sana protect godhuudhaaf isa nurkaa gatan. Ayyaana Oromummaa isa collective san warra isa represent godhu ijaarrachuudhaaf. Collective representation. Ayyaana sana bakka isaatti deebisuudha wallaansoon Oromoo. Kana wallaansoon Oromoo. Ayyaana jechuun kana. Lammaffaa uumaa wanneedhani nan dhakana isa ayyaanicha baatu. Isa ayyaanicha baatu. Safuunoo tokkoon keessan gidduu amma mee ilaala boundary jira sin gidduu hin jiru. Boundary yookaan jennu kan biyyaa duwwaa miti. Anaa fi Dr. Abbabaa gidduu boundarytu jira. Namni aadaa qabu boundary kana akkamitti akka ce'an nama beeku jechaadha. Bakka waan biraan hin jiru. Laga ce'uu jechaan nama daakaa beekutu bishaan guute itti gama. Namni boundary ce'u, crossing any boundary has got
the rules that legitimate the crossing. Boundary tokko ce'uudhaa fi seera qaba. Safuu qaba. Lafa kana kayama yooni nama kan duratti kabaluu na haafuuti afaanuman taane Dr. Abbabaatti yoon dubbadhe kun sirgummaadha. Kun nama boundary safuu akkatti ce'an nama hin beeknedha. Obboleessa keef si gidduu boundary jira. Haadha keef si gidduu boundary jira. Guddaaf xinnaa gidduu boundary jira. Anything boundary ni waa hunduma gidduu jira. Namni akkinni itti boundary tokko iddoo tokkotti ce'u safuudhaan yoo seera isaa beekee. Amma uummanni Oromoo seenaa isaa beeka. Irkagatuudhaaf yaalanis seenaan sun hin banne. Utuu Oromoon seenaa isaa beeku seenaa koo anatu himata moo Abbaa Baahireetu naa hima? Alaqaa Taayyeetu naa hima moo jaarsa Oromootu hima? Seenaa Oromoo takkaan moo gaafatanii warri waa'ee Oromoo xaafu kun hundumti isaa maaliif biyyattiitu sobarratti ijaarame. Sobarratti ijaarame. Silixaanee hin qabna jennee himanna. Amma sila ijoollee tokko wajjin teenyaa sa'a turre gisee tokko jedhanii iyyanii lakkoobsa afaan Amaaraatiin katabamu kana argitan miti. 1, 2, 3, 4 jedhan argitan miti. Afaan Amaaraa lakkoobsa afaan Amaaraa beektu? Hundumti isaa fidela Giriikiidha. Hundumti isaa fidela Giriikiidha. Maali uummanni qaanii hin beekne kun? Hundumti isaa without exception. Inna inni kun maayinni the colonizing structure jedhama. Wanni kun wanni soba dhugaa fakkeessanii nama barsiisan kun waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Falfala jedhama. Amma waa'ee ayyaana kan nama tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan warra tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan miiloo tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan gosaa dubbanneerraa, ayyaana kan gadaa dubbanneerraa. Ayyaanni inni dhumaa lafti Oromoon itti wal gahu gumii gaayoo jedhama. Ayyaanni gumii gaayoo Finfinnee kanarra ture 2000 years ago. Amma namni baay'een evidensii maalii qaba akkas dubbata namichi kun jedhu. Evidensiin qaba. There is archaeological evidence, there is linguistic evidence. Amma walgayiidhaan maal jedha Agaaw walgayiidhaan paarlaamaa walgayiidhaan maal jedha? Shangoo jedha. Amma namni baay'een afaan Amaarinyaa saya Shangoo. Shangoon afaan Amaarinyaa miti afaan Agaaw. Oromoon maal jedha? Agaaw Shangoo jedha. Oromoon immoo shanan gaayoo jedha. Shangooniif shanan gaayoo waliin fakkaatu? Ruutii isaaniitu kushittiidha. Afaanni kun kanaaf wal fakkaata. Horn of Africa kana keessa as a matter of fact almost 90% Cushitic speakers in one way or another. Seenaa isaanii garuu Itoophiyaa taarikii keessatti hin argitan. Indaa'u macaafa qulqulluu keessatti immoo Kuush kan jedhan kun maqaan isaa Ham jedhama. Kaam. Inna abbaa isaatu abaare
Nohitu abaare. Isaaniin hin abaaru Nohi. Nohi namni jedhamu moo ture? Is it a proof? Namni Nohi jedhamuu fi bishaan badiisaa biyya lafaa balleesse jiraachuu isaa scientifically namni pruufii godhe jira. Seenaan biyya kanaa soba irratti ijaarame. Kanaaf biyya kanatti rakkoo guddaa kan fidaa jiru tokko argaa dhageettiidha.